har'a akkasiin jedhu guyyaa afurii bara osoo dalagaan deemin maa dalagaan deemisa? Maal rakkoo qabaree guyyuma fedhatee yoo mana taate maaltu si aarsa? Na aarsuu miti an aaruu sun taane nama wanni ati beekuu qabdu. Ijaazaa qabdu baati guyyaa lama miti? Baati keessa guyyaa lama jechuudha. Duuba guyyaa lamaan tana wanni ati dabalatee maali? An kunoo dalagaan qabu arguu jirta mana keessa ta'a. Wanni dabalatee maali? Yaani guyyuma lamaa sadiillee taatu waliin ta'anii mana ifii keessa waliin bohaaruun yeroo wayyaa ta'e jeeti maal rakkoo qaba waan biraa? Waliin bohaaru guyyaa lama waliin bohaarre mee guyyaa lama wanni si dabalchise maali? Yaani ati immoo hanga silaa gammaduu qabdu aara qabdee jechuudha anu jirraa kun biyyaa. Waa ani yaadni maal akkan osoo kara namni yaadni namatti hin deebisin laala. Maal jechuu beekire? Wanni jechuu barbaade. Akkuma ni beektaa dalagaan qabu. Mana keessa atiin dalagaa qabdu baati guyyaa lama guutuu boqotte kun boqotte. Guyyaa lama ammoo ufuma ati dabalatte warri yoo amma deemtee si areenu dalagarra akkam ta'e. Ati siyaachis jechuudha amma nu jirraa kun kiyya kun sawa lala. Inumaa siyaachis akka taasifate hojii irraa kun kiyya kun miti. Karaa seega kophaa ta'uun si tole karaa koon qabu. Garuu kasilaa mana tokko horachuu qabu bultii ka horachuu qabu abbaa manaati malee haadha manaati miti. Bar'aan si jibbeeti miti bar. Si jibbee osoo hin taane waan biraatti akka fudhanneeti. Maaliif booda an dalagaan qabu ni beekta. Atillee ammoo guyyaa lamarraa oolte boqonnaa keetii baate guyyaa lama dabalattee oolte dalagarraa si baasan. Kanaafiinan yoo naafatis dalagarraa baanee mana keessa ta'e manni galu mana arabaati ni beekta. Kanaafuu ni rakkanna jedheetiin malee waan biraa yaadee sitti fakkaata. Namni ka waliin jiraatu mush hojjetee qofaaf miti. Garuu rakkoon qabu egaa ati jettee homaa rakkoon qabu hin deemaan dalagaa si yaachisin kun. Ati garuu ammoo akka waan an si jibbee tokko fudhattee naareen baay'ee si jara garuu dalagaa irraa nulachan yoo baane booda akka miidhamnu numan miidhama booda kanaafin si jedhamee waan biraas itti fakkaata. Rakkoon qabu kaa egaa kun sirriitti ta'ee hin deeman homaa rakkoon qabu hin deebi'a dalagatti. Ajaa'ibuma eega bara kanaa qaba. Ajaa'iba maaltu wanni si ajaa'ibe kun immoo maali? Jechuma kee kana na ajaa'ibe qaba. Mee waan badaa ni dubbadde ana waan badaa mee wanni ajaa'iba maal dubbadde fakkeenyaaf? Kaasiree bilbila maamataa kadhata. Bilbila moo? Obboleettii biyya naa dabalu jira. Teelli maal rakkoo qabu kaasiree? Kaasuu waan hin barbaanne. Maali? Kaasuu hin barbaanne nama qoratte sira kan. Jechuun kiyya kan bilbila tokko namni nama bilbilee kaasanii yaani hubachuudha waan namni nama bilbilee. La amma wanni jarri na dabalanii birri manaa erga jechuun malee an biraatiin ana kun dalagaan qabne arguu jirti birri eessa fuudhee ergaa. Birri si gaafatanii dhumaatu? Birri na gaafachuu naa dabalin malee waan biraatiin naa dabalan siidha. Kana hafee jiru. Anamma wanni jarri na dabalanii maallaqa malee waan biraatiin maallaqa ammoo bakka fuudhee erguu hin qabu kanaan malee waan biraatiin himi akkaasu didif silkii. Bilbila maaf hin kaasneeti? Bilbila uumasii kanaaf kaasuu dhabe kan maal taate sila. Hayya hugumee keessatti deebisan hayya kana kaasi jedha amma. Maallaqa itti maallaqa sababa godhati. Maallaqa yoo taataanu ni ergaaf rakkoon hin jiru. Garuu kaasiitii hubadhu eenyu kataati. Maallaqa akkana miidhamtee mana arabaa dalaydee maallaqa isaan ergitaa hin kaasu. Sansi yaachisin kaaseeti. La silkii mata nan kaasu. Bilbila kaasii. Bilbila bira kaasuun feene maaliif atama nu cinqaa oolta deemi gara dalagaa hin deemtu atama silkii kaasi jechuun gara dhiisiiti hin dhageessaami dalagaa maaliif hin deemi silkii ana booda kaasa booda ni kaasa silkii rakkoon qabu dalagaa deemi ofirraa sa'aan barsi deemu jira sa'a shaniif deema. Giseen an deeme kaasta bilbila? Booda kaasee itti mana amma booda naratti hin dawalinaa jedhaan akka an dalagaa yuun qabu kan rakka dhitaa'u jedhe hin dawalinaa jedhe itti. Rakkoon qabamu naagalee jira deemsi kee naagalee jira humaa miti waan hin beekne sitti hin fakkaatin. Maaltu siif gala? Ammoo egaa hojiin kiyya kana caalaa si yaaddise an deeme. Hayyaan hin deemu hundaafuu iti yaaddayin. Hayya kan hundaafuu nagaan ture an deemeeti torbaan kana ba'ullee riftii natti hin fakkaatu waan hin ba'u.
Yoom dhuftanii? Waan hin deebullee natti hin fakkaatu. Torbee har'aa yookaan sanboo daawuu dhufaatii hayyee kaa deeme. Hello. Akkam nagumami? Dhiifama garuu yeroo baay'ee na daawwattee turte sirraa hin qabne maaliif obboleettii isaa na bira taa'u jira. Kanaaf si dabaluu dide maaliif isin illee waan na bira jirtuuf akkuma namni tokko anaafatu wal jaalladhu namni tokko akka dhaguun barbaadu. Saniif malee an biraati miti ofii akkamani. Nagumami isii nama kutteetti deemteetti isiin. An kophaa kee jira mana. In dhuftaa? Hayya si eega. Hayya. Dashi gootu hin turin garuu hin turin. Tole amman dhufaan eegi okay? Tole hayya. Nagaan. Kam jiraatan bareedina lahaa. Ma'een. Haalaan dhuftee. Akkam jirta? Nagumaami. Jirta akkam? Nagumaami. Akkam jirta? Baga nagaan dhufte. Akkam jirta? Akkam jirta? Jirra galata. Hai. Itu tema lihat sih gambar tay. Ay mali hagana mali telepon kasne. Marah ditte ma olin bibire. Telepon berna ada wasi argu jira baragaru. Yoros woni sira kasu ide. Obbilekti yang mana jira bita never uste. Seni sudah ide. Sira kasu emel wan bra kasi wan bra sejak. Man ta te jeti yadewe. Ye bilbile o khafte mal kaba. Wala obbilekti kan sani tu. Jangan. Kau kaba. La rakun kab atuan ben. Obbilekti te santu. Baay'ee baddu siin jedhe. Kanaaf sodaadhee sirraa kaasuu hidhi malee waan biraa seetiin akka yaadamne jedha. Taates ani jaartii obboleessa keetiitti jeetiin tasgabbeessee nama badaas. Bara waan biraatiif hidhi asumaa yaadeeti bara. Maaliif yoo jette obboleettiin teetu baay'ee baddudha. Anaaf si'ii osoo aruuzan godhatin yoo akkanatti wajjin jiraachuu kennu garte sin dhiiftu si nyaattee lafee teetana lafee teetana jechuudha. Akkanatti si fanni si gubbaa. Kanaaf si an si ma yaadee malee waan biraa si ta'e kana shakkin. Yoo dhugaan na jaalatu kataate. Awwaan si jaaladhuuf si yaadee isii bira silkii kaasuu jechuudha. Dila kana hundi moo obboleettiin kee? Badduudhaa siin jedhame baddu annama akkasii badduu takka dhadhee illee arginu. Haadhaaf abbaatii har'a isii sodaadha. Obboleettummaan ofii kana hunda yoo taate humaa miti. Wanti obboleettii keetii ajaa'ibu. Ni dabraati. Akkam jirta waati baay'ee ishee yaadee baru obboleettiin na aarsii mataa na garagalchitee bara kanatti akka namaatti turan sitti fakkaate. An nagaan qaba gaafayyaan qaba wallaahi yaada kee malee. Yaada kee. Waanuma keetiin mataa na dhukkubsu jira malee. Yaada kee jennaan abbar baatii kana guutuu hin baane mate hojiirra baatii kana guutuu wama kan kee yaada hin jedhe. Nyaata guddoon argaa akkana hin nyaatu hin rafu halkan guutuu. Dhiiroo kam goona amma waa'ee obboleettii keetii kana dhibi. Ammasii. Kana dhibe kana awwamma.
Isii rakkoon qabaame akka goonu jira. Suutumaan amansiifnee guyyaa tokko fidee wal isin barsiisee isii jechuudha. Reef mucoota na jaaladhee jira naannoo jedheeni akka dura waliin jiru garuu hin dubbannu. Ol jedha asillee amma dalagaraa dhufte dadhabdeerta. Ol jedhamee fudhadhu shaantaa killee fudhadhu achi laata achi lafa hin ta'u. Huccuu jijjiiratiin geessine sila kootu qaba. Bisa mana batu? Dhuftee? Ol bari dadhabdeerta sigi gara. Obboleettii dhufte. Akkam godhu? Obboleettiin dhufte. Obboleettiin dhufte. Obboleettiin dhufte obboleettii. Akkam si godhamu akkam ta'a? Eessa dhugatta laata? Eessa dhugatta? Yaa Rabbi. Koot. Yaa Rabbi. Dhaabadhu. Dhaabadhu. Yaa Rabbi. Yaa Rabbi anuma akkam ta'a? Yaa Rabbi. Yaa Rabbi malee kana. Maal taate kan maal filan irraa banne? Huccuu jijjiirachuu jira bara. Huccuu? Saami kan jijjiirata? Huccuu irra fayyadamti huccuu jijjiirachuu jiru ati olaanaa dhooftee naan sanumaaf malee an biraatti. Waa nama rafuuf jijjiiratu fakkaatu bara. Ajaa'iba ma'ee. Saala homo sadii ulumatuma olaanaa irraa bantu jechuudha. Maal taateeti maaliif filan banne? Huccuu jijjiirachuu jira. Hagam takka namatti jira zaala mammaatu namatti jira bara. Walumaatu jira. Diqqoo irra fillee hin dhageenye dur. Reefuma kuttee asi dalagaadhaafi har'a maaliif deemee daftee? Baatoo kiyyoo maatu lafa guuree maal achi godha? Anatu bar huccuu jijjiirachuuf shurraabii keessa eetumaan doolaba keessa fuudheetumaan achi kaa'e. Uffata kiyya seetti isa? Akkam uffanni kiyya uffata keessi fakkaata? Maali sagaleen an dhaga'u kunoo? Sagaleen mana keenya fe'amuu eegalee bira dhageenye? Maal jechuu barbaadda? Maal jechuu keeti? Maali sagaleen? Mana keenya fe'amuu eegalee siin jedha barra. Kunoo maal inni? Kareefu qufaa jettee kunoo maal inni? Kanas mana qufaa? Anillee barsiimoon hin dhaga'u jira. Na sobuuf hin yaadin. Mee kan duraan si musobee beekamiti. Mee dhuguma dubbatu. Maali ka manaa quqqufa'u kun maali? Kun maalan kiyya seeyaa kiyyaayyuu miti. Keenyatu babaaltan? Ajaa'iba har'a ajaa'iba usaa isin. Kun hunduu keenyuuti. Keetuma wasi fakkaate malee keetuma. Keenyuuti kun. Akkamiin meeshaa kee walaalta? Darsi kun keenyuuti. Kun keetuma bara hin dagatte guyyaa dhiyoo ta'u. Har'a fiddee dhalaa mana fiddachuu eegalte? Animoo. Maa inni ree kun darsi kiyyaa miti bara. Kana sana barbaadan rakkatina ati taa'e. Dadhabdee taataa ofirra. Taa'ii ana barbaada taa'eeti. Godina jala. Yaa Rabbii. Kun yaa waata kan jiran homaan jiran ilaali. Hiikeetee na barbaada maal si ga'e miti. Ajaa'ibu mee ajaa'iba. Homaan jiran siin jedhaa homaan jiran maata. Ila kun homaan jiran waata kan jiran. Godi mee ati ichi gori. Jinni moo namatu? Eenyu talati maal si goota? Atuu maal asii goota? Ana haadha manaati maal si goota naan jettaa ta'es maal si goota? Ati haadha mana saati? Maal jeessi fide? Ajaa'iba! Maal jeessi fide ati? Ati immoo
obboleettii isaati. Inni immoo jaarsa kiyya. Akkana laala akkana jeessi fide haa. Tana waliin barraa hoo gabbu'i. Baatu ni gaafanna nama jaarsa inni nama inni ta'e. Waa gaafadha mee natti himi ta'a. Jaarsa eenyu ta'e? Ati jaarsa eenyu mata mata waan adda deebiin beektaati himi. Eenyuuti ati baa? Anmo. Jaarsa eenyuuti? Kasiiti moo kiyya? Anmo. Abona bisa, abona balis. Kana kan jadi mana jaarsa mana? Abona bisa. Abona bisa, abona mahal balis. Abona Kai mana kana mana kan kiyya kai. Me ate kami mana kana sifi dinatti. Akkitti na fide. Isiin obboleettiiti yaanan jedhe. Ani immoo wal fuuneenneeti wajjin deemu jira turre. Kun gurbaan sareedha bar duraanuu sareedha. Maal taataaf mee ati? Anjaartii isaa taadha mana isaati. Obboleettittiin si beekaan. Akkana kaa oduun inni sitti odeessu obboleettii dhajee si fidata. Way mee'us. Ati aaree moo duraan marraa hojii jirta? Nuti turre wajji amata ni geenye. Way dhiirota saree. Akkamitti akkanatti dhalaa mana kaayatee taan irratti taan fidee walaa safuun hin jiru isa bira kabajaan hin jirtu dhalaa jechuun bar haadha biyya guutuuti bar. Inni kana guutuu irraanfatee way dhiira. Dhuga jechi kee. Dhugaa keetti. Dhiira hundaa miti laakiin namni ol keessa jira. Dhiirti rabbi sodaattus numa jirti obboleettiiticha. Kuni baalage waa'ee dhalaan beeku safuun beeku aadaan beeku wanta akka keessa hin jiru. An dhiifama sii godheetiin jira. Atis dhiifama naaf godhi. Dhiifama illee hin garatidha. Humaa dhiifama sii godhu kun immoo waan barnootaati. Nama hundaafuu barnoota haa ta'u. Dhalaa hundaafuu barnootaan jira. Dhiifama naaf. Dhiifama.